Who could have mentioned this in the Quran 14 years ago? And the atheists would be silent. Keep on. There are several scientific facts mentioned in the Quran. The Quran speaks about geology. Qur'aanni waa'ee jiyooloojii yookiin qorannoo lafaa dubbata. Akka saayinsii nutti himutti gaarreen madaala yookiin baalaansii lafaa eegan. Osoo gaarreen jiraachuu baatanii dachiin silaan sossootii ja'a. Qur'aanni suuraa Annaba suuraa 78ffaa aayaa 67 irratti akkana ja'a. Nuti dachii firaashan goone wal jibaala awtaada. Gaarreenis xiribbaa yookiin shikaalan gooneeyyii ja'a. Akka saayinsii nutti himutti qaamni gaaraa kan nuti ijaan arginuu fi lafaa ol bahee mul'atu kun haalaan xiqqaadha. Kan isa kana dachaa hedduun caalutu lafa jala gasseenee argama. Kunis fakkeenya akkaataa nuti xiribbaa yookiin shikaala lafatti dhaabnuuti. Irra guddaan isaa lafa keessa gasseena. Waan gabaabduu qofaatu gubbarratti hafa. Hiddi gaarreenii guddaan kan lafa jalatti argamu kun dachii teenyaaf tasgabbii kenna. Qur'aanni suuraa Al-Anbiyaa suuraa 21ffaa aayaa 31 irratti akkana ja'a. Dachiin akka isin hin sossoone gaarreen lafa qabataa taasifnee jirra. Gama muummee oceanoloojii yookiin laggeeniitiinis amma dura bishaan gosa lamaatu jira ja'amnee barsiifamne. Mi'aawaa fi kan soogidda qabu jechuudha. Haa ta'u malee gosoonni bishaanii lamaan kunniin maaf walitti makamuu didan kan jedhu irratti wanni nuti barsiifamne hin jirtu. Qur'aanni suuraa Al-Furqaan suuraa 25ffaa aayaa 53 irratti akkana ja'a. Inni Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa galaana lama tokko mi'aawaa dhugaatiif mijjaa'u kaan ammoo soogiddoo kuraawaa ta'e wal maddii qabee gadhiisee jidduu isaa lamaanittis dawoo fi daangaa daangeeffamaa taasise. Arraan tana eega saayinsiin guddateen booda akka beeynetti bishaan tokko gara bishaan birootti hoggaa yaa'u hamma qabiyyee isaa dhabuun isa kaaniin wal fakkaata. Bakka wal fakkeenyitti uumame kana Qur'aanni barzakha jedhee yaama. Dawoo yookiin daangaa hin mul'anne. Saayinsiin waan kana dhiheenya kana rage Qur'aanni waggaa 1400 dura ibse. Gama baayoloojiitiin Qur'aanni suuraa Al-Anbiyaa suuraa 21ffaa aayaa 30 irratti akkana ja'a. وجعلنا من الماء كل شيء حي بشان إرّا لبك أبيه هند أمني نموت وقاكم تكو في الإباء فردورة جراتا خيسا نمني دبي ونهن دي بشان إرّا أركمت جيامن أين تجرى أرانتنا ساينسين ونهن دي بشان إرّا مسامر كنيس قرآن سورة النور سورة دي دمي أفرفا آية فرطمش نفرتي وانتوت لبوك أبن هند بشان إرّا أمنيج سورة الفرقان سورة دي دمي شنفا آية شنتمي أفرتي ilmana ma hunda bishaan irraa uumnee je gama muummee botaniitiinis qura'aanni biqiltoonni saala dhiiraa fi dhalaa qaban je'ee nuuf hime dubbii suuraa xaahaa suuraa 20ffaa aayaa 53 irratti argamtu tana saayinsiin dhihootana bira gahe akkasumas qura'aanni fuduraaleen hundi lama lamaan yookiin qindi qindiin uumamuu nuuf hime kunis suuraa ar-ra'd suuraa 13ffaa aayaa 3 irratti argama gama muummee zooloojiidhaanis qura'aanni waa'ee jireenya bineensotaa dubbata. Suuraa Al-An'aam suuraa 6ffaa aayaa 38 irratti argama. Qura'aanni waa'ee jireenya kanniisaa suuraa An-Nahl suuraa 16ffaa aayaa 68 hanga 69 irratti dubbata. Qura'aanni waa'ee aaroo yookiin daarabaaftuu suuraa Al-Ankabuut suuraa 29ffaa aayaa 40 irratti dubbata. Waa'ee mixii yookiin goondaa suuraa An-Naml suuraa 27ffaa aayaa 17 hanga 18 irratti dubbata. Nuti waa'ee uumama kanneenii gad fageenyaan mixii aaroo fi kanniisaa dhiheenya kana beekuu dandeenya. Qura'aanni ammoo akka gaariitti waggaa 1400 dura waa'ee isaanii dubbate. Waan kana gaafas eenyutu dubbachuu danda'a? Qura'aanni waa'ee damee fayyaatis ni dubbata. Deema keessa dawaa waa hundaatu jiraa jedhe. Suuraa An-Nahl suuraa 16ffaa aayaa 68 hanga 69 irratti argama. Qura'aanni akkaataa uumama aannanii fi marsaa dhiigaatis ni dubbata. Suuraa An-Nahl suuraa 16ffaa aayaa 66 fi suuraa Al-Mu'minuun suuraa 23ffaa aayaa 21 irratti argama. Qura'aanni waan nuti dhihoo tana beekuu dandeenya waggaa 1400 dura dubbate. Qura'aanni waa'ee fayyaa, fiiziyooloojii, imbriyooloojii dubbata. Sadarkaaleen guddina ilma namaa gad fageenyaan suuraa Al-Mu'minuun suuraa 23ffaa aayaa 12 hanga 14 irratti ibsaman. Qura'aanni waa'ee jeenetiksii dubbata. Daa'imni garaa haadhaa keessatti uumamtu saala akkamii akka qabaachuu maltu murteessa kan jedhus suuraa An-Najm suuraa 53ffaa aayaa 45 irratti nuuf hime. Qura'aanni waa'ee ashaaraa qubaa suuraa Al-Qiyaamaa suuraa 75ffaa aayaa 3 hanga 4 irratti nuuf hime. Eega qabxiilee saayinsii tan Qura'aana keessatti argamtu tanniin nama awaamaa sanitti himtaniin booda
waan kana waggaa 1400 dura eenyutu dubbachuu danda'a jaa gaafadha. Deebisaan isaa uumaadha, hojjetaadha, arkamsiisaadha, khalaqaadha kan joota. Uumaa kanaan, hojjetaa kanaan, arkamsiisaa kanaan, khalaqaa kana nuti musliimonni Allah jennee yaamna. Kanaafuu waa'ee xumuraa fi goolabbii Qur'aana fayyadamuun waa'ee jiraachuu Rabbii nama awaama ta'eefis mirkaneessuu ni dandeenya. Haa ta'u malee waa'ee jiraachuu Rabbii nama awaamatti himuudhaaf saayinsii fayyadamaa jirru. Nama awaamaatiif ulaagaan waa hundaatu saayinsiidha. Ulaagaan keenya ammoo Qur'aana. Nuti ulaagaa keenya fayyadamaa ulaagaa isaatiin wal bira qabaa. Ulaagaan keenya Qur'aanni kabajamaan waan hunda caalaa ol aanaa ta'uu ibsuuf yaalii goona. Kanaafuu namoota akkanaatti da'waa wayita goonu wal fakkeenya irratti xiyyeeffachuu qabna. Namni sun saayinsiin waa hundaahuu ni caalti je'ee yoo ka'amanu ta'e nuti saayinsii fayyadamuun saayinsii fi wantoota wal fakkaatoo Qur'aana keessa jiran ibsuufiin akka gara diin islaamitti dhiyaatu goona. Rabbiin Qur'aana keessatti suuraa An-Nahl suuraa 16ffaa aayaa 125 irratti akkana jedhe. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادل بالتي احسن. gama karaa rabbii keetii hayyummaan hikmaa bareedduun yaami falmii irra gaarii taateen isaan falmi. Da'waa hikmaa fi karaa irra gaariin godhuu qabna. Haalli ammaan tana keessa jiru jijjiiramee jira. Keessattuu eega haleellaa fulbaana 911 as musliimoota irratti xiyyeeffatamee jira. Olola haalaan hamaa ta'e miidiyaaleen addunyaa islaama irratti hafarsaa jiran. Gaazexoota, barruulee, buufataalee raadiyoo, chaanaloota televezyiinii irratti waa'ee islaamaa olola hamaatu gaggeeffamaa jira. Waa'ee islaamaa kaasuun odeeffannoo dharaatiin sammuu namaa faalutti jiran. Odeeffannoolee dogongoraa kanneen sammuu namaa keessaa qulqulleessee baasuun dirqama musliima hundaati. Karaaleen da'waa ittiin godhan hedduutu jira. Wanni haalaan baratame waa'ee bareedina islaamaa kumaantamaan lakkaa'amu nama musliiman tahinitti himuudha. Waa'ee bareedina islaamaa kumaantamaan lakkaa'amu nama musliiman tahinitti osoo himtaniihu keetti himtan sun illeen osoo kanarratti isiniin waliigaleehu sammuu isaa keessatti isin musliimoonni warra shororkeessaa suniimi kan jedhu yaada. Isin fundaamentaalistoota isin warra jaartii takkaa ol fuutan sanniin isin warra dubartoota hijaabatti uffisuun cinqitan sanniinii ja'a. Ilaalchoonni negatiifa ta'an kan sammuu nama musliiman ta'in keessatti bocamanii jiran kunniin namni sun akka bareedina islaamaa hin fudhanne isa dhoorkan. An akka nama dhuunfaatti wayita nama musliiman ta'in walitti dhufnu islaamummaa keessaa maaltu dogongora jettee amanta je'eetiin qajeela gaafachuu filadha. Hubannoon ati qabdu xiqqaattus islaamummaa keessaa maaltu dogongora jettee amanta je'eetiin gaafadha. Waa'ee islaamaa irratti waan barbaadde gaafachuu dandeessa. Islaama qeequu ni dandeessa. Islaamummaa arrabsuus ni dandeessa. Islaamummaa haleeluus ni dandeessa je'eetiin bilisummaa isaaf kanna. Beekumsa hangaan qabuun waan inni na gaafateef deebisaa kennuufii yaala. Muuxannoon da'waa waggoota hedduuf qaburraa ka'ee akkaan beeketti gaafileen baramaa ta'an 20 kan namoonni musliiman ta'in gaafatantu jira. Gaafii 2 fi 3 illee isin gaafatan. Gaafiin isaanii gaafilee baramaa ta'an 20 kanneen keessa jirti. Kanaafuu gaafilee 20 namoota musliiman ta'iniin dhiyaattu tanaaf Qur'aana, hadiisaa fi kitaaba isaanii akkasumas sababaa loojikii fi saayinsii irratti hundaa'uun deebisuu yoo beektan yoo nama san gara islaamaa fiduun isinii milkaa'uu baatteehu ilaalcha dogongoraa sanirraa isa qulqulleessuu ni dandeessan. Diinummaa onnee isaa keessatti argamtu irraa balleessuu ni dandeessan. Kitaaba deebisaa gaafilee namoota musliiman ta'iniin dhiyaattu jedhu barreesseetiin jira. Gaafileen kanneen akkaataa miidiyaan islaamatti boca irratti hundaa'uun gaafataman. Arraan tana gaafiin sadarkaa tokkoffaarratti argamtu jecha islaamaa kan jihaad jedhuun wal qabatti. Dur gaafiin tun 5ffaarra turte. Eegaa haleellaa fulbana 911 as garuu sadarkaa duraa qabatte. Gaafileen hafan isii boodaan hiriiran tahullee numa jiran. Yeroon hin qabu gaafilee tanniin hundaaf deebisaa akkaan kan nunaaf hin ayyamtu. Inshaa Allah haasawaan boru taasisu irratti waa'ee shororkeessitoota, fundaamentaalistoota, waa'ee warra daangaa dabree, ekstirimistii fi kanneen birootis ni dubbadha. Ammaaf gaafii sadarkaa duraa irratti argamtu tanaaf deebii akkamitti akka kanitaniin isinitti hima. Sunis jihaada. Jecha jihaad jedhu kanaan wal qabatee hubannoon dogongoraa namoota musliiman ta'in qofa bira hin jirtu. Musliimootuma biraas hubannoo dogongoraatu jira. Namoonni hedduun akka yaadanitti waraanni fedhe waraanni nama musliimaatiin godhamu sababuma fedheef haa ta'u fedhii dhuunfaa guuttachuufis tahee aangoo qabachuufis tahee maallaqaafis haa ta'u jihaad jedhamee yaamama jedhan. Jihaad jechuun waraana fedhe kan nama musliimaatiin fedhii dhuunfaa guuttachuuf yookiin aangoo qabachuuf yookiin maallaqaaf jecha godhamu jechuu miti. Jihaad jechi jedhu
jecha afaan arabaa kan jahada jedhurraa argame. Hiikkaan isaatis carraaquu jechuudha. Qabsaa'uu jechuudha. Akka barsiisa islaamaatti fadhinnaa dhuunfaa hamtuu taate mo'achuuf carraaquu qabsaa'uu jechuudha. Akkasumas jihaad jechuun hawaasni jireenya gaarii akka jiraataniif carraaquu qabsaa'uu jechuudha. Akkasumas jihaad jechuun dirree waraanaa irrattis diina ifirraa ittisuudhaaf carraaquu fi qabsaa'uu jechuudha. Akkasumas jihaad jechuun cunqursaa ifirraa buqqisuuf carraaquu fi qabsaa'uu jechuudha. Kanaafuu jihaad jechuun carraaquu qabsaa'uu jechuudha. Namoonni musliiman ta'in hedduun orientaalistoonni hedduun jecha afaan arabaa kan jihaad jedhu waraana qulqulluu ja'anii hiikan. Akka carraa ta'ee namoonni hayyoota islaamaa ja'aman hedduunis jecha jihaada jedhu waraana qulqulluu ja'anii hiikan. Jecha waraana qulqulluu jedhu gara afaan arabaatti yoo hiitan harbul muqaddasaa ta'a. Qur'aana yoo dubbistan jecha harbul muqaddasaa jedhu bakka takkatti illee ibsamee hin argamu. Akkasumas hadiisa keessatti hin ibsamne. Kanaafuu jihaad jechuun waraana qulqulluu jechuu miti. Jechi waraana qulqulluu jedhu yeroo duraatiif kan dhagahame yeroo waraanni masqalaa kan kiristaanaa maqaa amantiitiin namoota kumaantamaan lakkaa'aman ajjeesan. Jechi waraana qulqulluu jedhu yeroo san waraana masqalaa ibsuuf tajaajile. Akka carraa tahee har'ammoo jecha jihaada jedhu ibsuuf tajaajilaa jira. Kun guutumaan guututti hiikkaa dogongoraati. Jihaad jechuun carraaquu qabsaa'uu jechuudha. Jihaada keessaa kutaan tokko waraana ta'uu danda'a. Sunis qitaalu fi sabiilillah karaa rabbi irratti duula godhamu. Tahullee waraanni kun heeraa fi seera hedduu qaba. Dhimma kana hubachuuf kaaseta kiyya kan jihaadaa fi shororkeessummaa ija islaamaatiin jedhu ilaaluu dandeessan. Achirratti dhimma kanarraa gad fageenyaan dubbadheetiin jira. I had gone to States last year before last. I had gone to States in Los Angeles.